Maaf ya sih naga mata ini. Umat itu juga orang jalan orang biasa bahasa kerja ni, wahai parlimen di Borjabati. Umat itu apa yang umat negari? Umat orang mulai negari itu. Kaya dema tidak. Umat ni kalau tu mirip kita ni nama isa tahu, nama isa fakar, nama isa emar, nama danta isa tindir, nama figurati buddhi sa, dalota sa, amala sa, begozo kita ni, ni orang kau. Ega biar kan itu tu dia lagi. Ni orang Singapura, Congressman dia kan? Malah orang sini berregistrasi, orang sini bersendiri sendiri. Waktu lampu itu tidak berapa. Dan lagi dia cak, jadi biasanya kamu cis. Orang parlimen tu apa yang sih kalau bubar raga dari kamani hetu sani, sampai pada kering ni. Angkor kesan kaya orang bubar itu orang gadi, hetu sani ini masalah itu berikut. Karena api berada di demokrasi cawung kabna. Ama Oromo ni kan menunjuk, Oromo ni kan mari, Oromo ke sahabat. Oromo ke jendu, Oromo bila deh. Yote, Oromo bila deh, mau tentang apa tadi? Oromo dopya tu itu mana di bawah ini? Oromo dopya, bila. Karena demokrasi jauh tetap sama berbahasa kan begitu. Orang biasa kan ragal ini biasa sama. Orang biasa kan ragal, आगे तो कोई सामा आगे कोई सामा नहीं करे जरा इसी चौका की ये तू कसारे ऐसे दे ले यार यहाँ और दुनिया की सवाल किसी दिन अब तू मत रहा है ना हो मेरे कसारे से नहीं हो भाई ऐसे होगा वे ओ अपन के क्या बता ना कम्युनिटी हो है वो क्या नहीं कौन है कोई प्रेजेंट नहीं कोई ऐसे नहीं मत दमाग में बॉडीगार्ड नहीं होगा नहीं लपकारे कुछ नहीं सीखे ये Lahat ka kasi kata dalali mo na dalali ka makan milyon ni kasi gubata ito. Eko boda sa mas kaya ako nagdalo ako milyon sa milyon lang ko do yawon. Asikoro ang kesa ni nate manunod brade. Oga ako boda ang lahat sa kasanjiro. Asik mati sa bachani. Nami atu kasi ka mas pula ka rumah rega. Asik ang ka buwan asik ka machiti. Lahat na bachas lahat ka kasam wan acitik abadi wan pindah apa kalau itu jadi kurang punya kan agaknya dulu I don't know kakak sehari itu jalan dong mahal ini itu sih kalau dia ini seka osomajan akan nih malah kan ala kan agak bukti waktu jadi orang masih orang malah di orang kan kayak gini oke lagi jarak tahu kan buat tak dapat jalan sana agak kan bagian besar umur ini apa fisika bu bakal sebenarnya awal sebelum subuh, boleh berjalan gitu. Agar pi ayo ke di mana jaru berbat, boleh ke di mana jaru, wajar jaru berbat dia gitu. Kalau mau mana korea kawat, sedikit koran dulu. Di negara biasa ni sedikit koran dulu wajar. Sanial kita mana kisah dulu tadi, orang ke kisah dulu tadi, asik negara kisah di kasari. Biasa kamu cuma tu. Bubahan medik. Nanti kalau ni Jerman itu bukan mana deh, dur. Kalau ni kalau sebab kalau saya di bulan Maret sih dengan tu beri kan. Kamu mau dalala sih dengan ni. Karena biar an bonu waktu mati ni, akka ubah sih tu singkos. Kalau mau sama wali sama ni orang sama tu macam ni. Orang secara orang biasa ni biasa. Don't waste your time. Dole deh ini opsi awak apa semua pusat tadi. Tinjuran aja. Gara Jawa kita dua tidak bodoh. Anak ini siapa kita dua anak kita dua tidak bodoh gara-gara beda. Orang mau berkuala presiden dua bisa diasih gara-gara. Orang mau sekretari itu dua sekretari itu kuasi gara-gara. Dijiram ni, tuhan dia maju tu. Anggapan ini dah seru. Anggo kung ako sa tiyan di pagsulog na ito. Kung ako sa tiyan, anggo kung nakita match, usan baraw. Hindi ba taga ako?
Tola mamati dama booda yeroon taa'ee tasgabbaa'ee gara fuulduraatti itti yaadu fi qoraan itti barreessu. Ergaan bahee booda biitii adda biitii itti bahee garagara. Akka nama siyaasaa keessattuu akka nama tarsiimoo tokkootti haala qabatamaa biyya qorachuu hubachuu hariiroo humnoota sirrii hubachuu qabantu. Haalli qabatamaan biyya sanii yookaan hidhaa bahu kan mataa keessatti biraa bahu ta'uu qabdu. Ta'ee hin ta'uu qabdu. Leadership is responsibility. Ayo itu disenja. Waan isin ta'e kan osoo hin taane waan isin ta'a jedhee amanuun isin dhimma isin hojjetu. Isin akka barsiisuudhaaf, isin gammachiisuudhaaf, har'a isin gammachiisee boru isin gaddisiisuun bu'aa qabu. Har'a isin gaddisiisee boru isin gammachiisuun nama qabu. Garii kan inni yeroo danda'u hariiroo humnoota gara keenya dura. Kumni nu qabu hedduu ni dhabeetu. Kanaaf deemnee ijaaru akka dhuunfaa, akka garee, akka humnaatti deemnee ijaaru qabna ture. Sampoo miti hojii dippiloomaasii hedduu hojjechuu qabna ture. Waggoota darbe kana keessatti if malee ijaaraa turte immoo nuuf of qopheessa maal jette jecha bareeda jette lachuuti. Ofis ijaaraa ture. Isiniifis qophaa'an ture. Hoggansi yeroo yeroodhaan of abbeetiin booda. Video to agar tuh video kemudian iPhone kan. Every now and then, update यार जराती है. iOS 18 something रही हम. यहाँ आपको update भी सब चली गई. So meet the challenge of the day. You have to understand the political, social, and economic conditions of society. You have to be. मैं कौन सा उसको पैसों का बता psychological पैसों का पैसों. आपको क्या था मनीला चरण आगे नहीं पता. Taate guyyaatti waliin dhiibbaa irra danda'e taa'ee dubbisuudhaaf bareesuudhaaf carraa laata. Ergaan bahee booda akka isin eeganii danfisuun isin miidha malee isin gargaaru. Akkam beektu osoo itti hafuufe wanti uumamu hariiroon humnaa balance of power humnoota fee barbaachisa. Ani waan argannee irratti dabaluu malee waan argannee ibsuu barbaadu. Kanaafin tokko waggoota lamaan sadeen dabre kanatti ofii qopheessaa jira. Akka dhuunfaatti emotionally, psychologically, intellectually qopheessuu qaban ture. Tarsiimoo qopheessuu qaban ture. Caasaa ijaaruu qaban ture. Hojii dippiloomaasii hojjechuu qaban ture. Baay'inaan hojii dandeettii hojii. Wanti akka taate gaafisa lamaaniin deemaa ture. Sallamaa walitti finnee qophii akka dhuunfaatti jiru. Ana qofaa miti warri waliin jiru garaa jiran qophii gama lachuu jiru qopheessine yeroo laallanne timing is everything. Yeroo barbaachisaa ta'e magaalaa adda addaatiin yeroo barbaachisaa ta'etti gara hojiitti seenee jiru. Qophii qabnaa tarsiimoo qabnaa hojiitti seenee jirra jechuudha. Gara asumaan kaaftee waa'ee ijaarsa jechuun kita pakai siapa pakai sih? Mana nanti jangan singgah tu. Galah tu ni ada pada kali nanti. Udah sangat jatuh mau, udah sangat sedang temu terkasih hangga nanti dia ada berapa tu? Orang mau nasi tu mana tu? Boleh pun kita kasih jadi. Dan punya kasih ni boleh, nanti gara-gara itu. Dan tu ayo orang ni. Yang itu ya jasa sih, kita belum janda. Honest intellectual. Ya sedang temu lagi sih. Hali ka bata man ke 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 hali ka bata man kapso ro ke ke moral kapso ro ke ke probably hali ni ada sa sa ada ke dulu dulu deh. Gano ro ke. But he was honest. Akan mo tagari onne Tuhan beramana, akan Tuhan berasal. Nabi ni Tuhan mau terus, amma sultan lagi ni ada. One more minute, dua minit boleh coba.
But I have great respect for his intellectual capacity. Kalau mau rumah masa itu gara-gara kamu betul. Bal gara-gara kamu gara-gara betul sangat intelligent undang itu. Karena yang majority orang yang pun kasus itu tidak ada yang lain itu. Kalau saya surat ini, ilmu baru apa sih? Sembuh lahir kita baru kalau it is healthy. That's what makes us Oromo. We carry two ideas, we debate, we discourse, but we move forward. Tawakan dia untuk Aswabima, federalism itu dia, itu hal pertama macam ni. The state one yang jauh rumah ni, what is the state? Gandar rakasi, hingga federal casan juru casan modumma sirna modumma. Akka malee laaphatee naamshee waan jiruuf maal jedhu qinxoot waa'ee independensii fi Itoophiyaa maal jechuun san keessa si eegu we don't have that opportunity. That opportunity is lost. Namichi abaaramaan dhufee daaraa godhe torbaasa. Bar biyya takkarraa hodhoo takkaa biyya takka maal godhu biitii jiraachuu qabdi. Biyya burtukeessee kunkurreessee isin Itoophiyaa beektan Oromiyaa keessaa Baaleen jiru. Gaaffilee maal jedhu aanaa muummessaa jirtu qabu. Aanaa muummessaa jiru. The state is tripled. The state is the most powerful human invasion. San dismantled. Kanaaf taasiin duraa isin goofatu. Hojiin duraa Oromoonis ta'e sammuu keessanii adda durummaan nuti irratti waliin qabnu to save, revive, and restore the state. Samboota gara dimokiraasiitti deemna. Malah maknanya cara kita apa turun? Gara apa yang dia mau tak gara demokrasi. Gara demokrasi wajah atau kalau misalnya ini nanti dia apa dia tahu dari ya le. Gara itu anarki kesa, oligar anokrasi kesa. Karena kesa bane biaya demion jari. Rakko udah kesa sih biaya demion. Kesa kita jari bodoh. Sambodo ini orang bodoh kayak hire muda pernah itu. Hire mampu kalau bukan jelasin nanti ini jangan kira. Karena let's be realistic about real things, not abstract ideas. Why lola biasa saya demo. Tapi semua yang mampu bisa kan ada biaya. Gama biaya aku terus. Oromiyaa keessa tootali yoo didaami inni ribeelolaa jiraate. Achitti dubbiin akka fudhatu wayiwaataa ture. Biyyaan galle gaafan isaanii wayiwaachuu ture. Maarshaal Biraanuu Dullaa lubbuu jira. Himuu danda'a. Osoon biyya kanaan galin April, May 2018 dubbii kana daddafa fixaa. Rakkoo siyaasaa yeroo biyyaa baase furaa araara buusaa biyya deebisaa. Dhageenya. Wallagga Oromiyaa dhufa. Maal godhuu barbaadan? Naannolee keessattuu Arsiifaa qabatanii Wallagga isolee gochuu barbaadan. This is real but I was there. Kaanee bakka wajjin Wallagga deemu. Uummata dhaggeeffannee qorannee gabaasa bal'aa bakka hoogganni qabaa hootiif mootummaa kun jiru dhiyeessine. Gaafas namu ini keefame. Dubbii kamalatti shawaa beeku. Bujiidhaan akka dhufte boorarra. Har'a qe'ee nama hundaa geesse. Biyya san keessa lolitu baraa gammoojjii keessa lolu. Gammoojjii Harargee, gammoojjii Baalee, gammoojjii Eertiraa, gammoojjii Tigraay, gammoojjii Ogadee. Har'a lolli baddaa lafa qonnaa keessatti godhama. Lolli har'a Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 irra godhama. Mootummaan burku taa'ee jira yookaan isin warra waan tokko miidiyaan biyya keessa gabaasee ture.
galii waggaa GDP Itoophiyaa bara tokko keessatti walakkaadhaan gaggeessu. From $207 billion to $100 billion. Kana qabateeti gandarra deemee karaa daandii mana hiikaa fakkeessa. It's incredibly weird situation. Kana falli jiru dhagaa aanaa murreessaa jettee aanaan dabareen uummanni gaara murreessa biraatti gaara kaakaa sarba jedhee sirka kalee sabaa bita. Shawaan gubbaa'ee keessatti salaala kun hin jiru. Shawaan baa hin jiru. Gujii rabbiin albuuda kenneef san abaasatti godhee jira. Koongoo ta'ee jira gujii literally Koongoo. Gujii kaampaaniin hin jirre kan hin jiru kan keessa biyya alaa uummata kana gamaa gamanaan fixanii maal godhanii wal nyaachisanii gujiin hin jiru. Gujiin guddaan gujiin bira dabree ollaa fidee galisiifatu suni hin jiru. Kanaaf wanni barbaachisu lolli dhaabatu qaba jennee tokko lamaan darbe kana hojii kan simoo qopheessuun cinatti hojii guddaa yaalaa ture. Nageenyi Oromiyaattis naannoo keessatti wallaalleetii miti rakkoo gamaa gamaa jiru ni akkuma ta'e nu godhame qawween siyaasni keenya afaan qawwee gara afaan ogeessaatti adeemu hedduu taara jarri garuu hoggaatti qorraa qabbannu itti amma kana as geenye jechuudha. Dhumarra waa'ee hoolaa keessaa maalumaaf faannu dhiiro namni madaa ofii beeku madaa namatti boosuu qabu. Ijoolleen naannoo Amaaraatti bosona galteetu hedduun isaanii nu wajjin wayyaa irra qabsaa turte. Haqa namaa boosuu sirrii miti. Qabsaa garaagarummaa qabna yes. Ana si dhaqee bara Finfinnee Ambootti asii Ambootti Shaashmatti asii Baardaaleen dhaqe. Gaafii gaafsa isaan kaasaa wayyaa dhaqanii miti. Gaafii isa waltajjii kennaniifi waliin mari'atanii wal amansiisanii deemuun osoo barbaachisu maal wanni abifaan godhan. Gaafilee nuti qaamnu isaan qaamsan irra dhufanii waan irraa dhiisanii waa'ee kaleessa sirna mana eegsisuu deebi'anii waan hin jirre waan kijibaa waa ta'e. Tigraay hin ta'u Oromiyaa haa ta'u qawwee hin eegsisu. Egaa itti fayyadamanii lubbuu meeqa gabbarsiisan booda halkan tokko garagalee qawwee lafa kaa'e jedhanii. Ijoollee keenyaa maal ta'u? Ijoolleen har'a maroo jiru hedduu siiqaa yeroo qalee wajjin kanaatu maa turteera. Maaliif bosona galti? Gaafaa jaallatee waan nuti hidhamu hiriirama. Walii qabanii hidha galtanii hidha keessa turchan godhe. Hidha baatee kan eegaltu milishaa taakkoo irra barate. Haadha jalatti haadheessu turu. Ijoolleen mana galteeti amma booda ilmi dhiiraa biyya nan turu jeeti bosona galanii. The same thing. Enough? Ilaalchi gama dhabu. Ijoollee keenya sodaate tolsimoo isaan tibbee haala isaanii wanni dhabu fudhatee jiru. That is supposed to be reality. Dargaggeessi kun mee aanaa keessa gaafadha. Aanaa murreessaa jettee aanaalee Oromiyaa keessa jiran kana waraanni maroo irra deemee gaarii hin jiru. Sirnichatu nama madeessee rakkisee bosona galchee. Kanaaf hojiin keessa ta'uu qabu dhiibbaa dargaggeessa kana naannolee garaagaraa keessatti dhiibee bosona galchisan rakkoo siyaasaa sana irraa furanii gara manaatti akka deemu gochu. Ijoolleen kun kadhaan manatti hin deebitu. Ijoolleen kun abbaan gadaa gadi ba'ee gadi hin deebitu manatti. Ijoolleen kun dirooniin itti bu'e hin deebitu. Maaliif tokko sirni mootummaa akkasuma isaa bultee akka isaan kan jedhamu hin jiru laafaadha mootummaan. Lama sirni isiin amantii hin jiru. Ijoollee galtee waan godhaa jiran beekta ijoollee hoggoota ammoo ijoollee hedduu galchii waliin nu baata ammas godhe kana haasaa godhanii hedduu isaanii leenjii sireen jedhanii bulbulaa tursiisanii isaan keessa hedduu isaanii amma mana murtii keessatti hoggaa godhan gadi lama turteessaa jiru. Kaaf ta'oo
ijoollee waraanni nu ba'ee jettee galte hidhachiisanii obboleeyyan isaanii kalee isaa wajji qabsoofte dhaqanii akka waraana godhan jedhu. This is not a solution. Comprehensive solution biyyi yoo barbaadu taate biyya sanitti tokko sirnichi harki isaa micciirame gara dirree siyaasaa gara dirree marii akka nuuf dhiibbaa godhu barbaachisa. Dinnaan immoo hadidee san sarjikaanii irraa kaasanii sirni siyaasaa nagaa biyyaa buusuu danda'a akka dhufu dhiibu barbaachisa. Kana kanatti hojjechaa jiru. Karoorri tarsiimoon biyya itti seenu eenyu si baala si fuuna irra si faana jira kan jettanii samichi kalina dhawaata kan dhabeette. Dhawaata kan dhabeette. Keenyaa miti kan biraa kan waliin jiru. Maaliif waan na jaalatan jedhu arra carraa ummatoota biyya sanii walirra kennanii jiru. Takka waliin dhabamu wal fixu takka walii obsanii wal ta'anii wal ajjeefni agarre wal finni agarre namni biyya sanii ammoo duusa jeesus ifatee jira loota ifatee jira. Kanaaf carraa waan jiru carraa sanii fayyadamnee sirna gaarii uumuudhaaf humnoota hedduu wajjin nu keessa murtanii warreen biraa wajjinis waluma qabna waliin haasaa jirra ni milcheessina dhawaatan tokko tokko gadi baasa yeroo nu qabamu hojiitti hiikaa isin agarsiisa deemna warra waa'ee hedduu galatoomaa hedduu galatoomaa isin jaaladhaa nagaan naa bulaa.